Akkam jirtu ooltanii bultanii chaanalii kanaaf haaraa kan taatan maqaan kee Dooktar Abarraa Olaanin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wal'aansa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a egaa kan inni irratti dubbadhu waa'ee qunca'uu gogaa harkaadha. Qunca'uu gogaa harkaa maaltu fidaa? Furmaan isaas maali? Akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Mee jalqaba akka gogaan harka keenyaa qunca'uuf sababa kan ta'an maadha kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa harka yeroo garmalee ammaa deddeebinee rignee saamunaadhaan dhiqannu kanaaf saaxilamuu danda'a. Sababni isaas yeroo ammaa harka keenya rignee saamunaadhaan dhiqannu harka keenyarraa dibata uumamaan jiru qibaatii uumamaan gogaan harka keenyaa qabu irraa gogsuudhaan akka gogaan kun caccabuuf qunca'u taasisa. Kan jalqabaa isa kanadha kan yeroo baay'ee mul'atu. Garbiraan haala qilleensaadha. Haala qilleensa baay'ee ho'aa fi gubaa ta'e. Isa keessuma warra yeroo jalqabaaf bakka akkasii dhaqan. Kanaan dura bakka akkasii namni hin turre yoo bakka naannoo qilleensi baay'ee ho'aa yookaan gubaa ta'e deeme yookaan haalli qilleensa naannoo sanaa jijjiirame bakkuma inni duraan jiraataa ture qilleensi naannoo sanaa jijjiirame gara ho'aa yookaan gubaatti jijjiirame haaluma armaan olitti ibsameen jechuunis gogaa keenyarraatii qibaatiin uumamaan qabu dhabamsiisuudhaan akka inni salphaatti qunca'uu taasisuu danda'a. Sadaffaan guba aduudha yookaan saanbarna isa jennu. Kunis akkuma gogaa keenya bakka kamii harki keenya ifa aduudhaan miidhamuu danda'a. Inni saanbarna yookaan guba aduu jennu kun yoo xiyyi ifa aduu kan altiraavaayoleet qabu gogaa keenya miidhuu kan uumamudha. Yeroo kana egaa gogaan keenya osoo hin qunca'in dura maal ta'a? Dura ni diimataa, ni kulkulaa, ni dhukkuba. Sana booda kan inni gara qunca'uu dhaqu. Inni arfaffaan quba hodhuudha yookaan finger saaking. Keessumaa kun egaa daa'imman biratti kan inni baay'inaan mul'atu. Darbee darbees namoota gurguddoo irratti illee yeroo itti mul'atu jira. Inni shanaffaan keemikaalota. Keemikaalota gogaa keenya miidhan. Keemikaalota kan jennu saamunaas dabalateedha. Saamunaa keessa saamunaa tokko keessa keemikaalonni tokko jiru kan gogaa keenya miidhuu danda'an. Saamunaa keemikaalota qonnaaf oolan, keemikaalota warshaalee garaagaraa keessatti argamanii fi sababa hojiin deddeebi'anii yoo gogaa keenyatti bu'an gogaan harka keenyaa qunca'uu mala. Garbiraan dhukkuboota gogaa garaagaraadha. Dhukkuboota gogaa miidhan jiru kan harka keenyas dabalatee gogaa bakka adda addaa miidhan. Fakkeenyaaf allerjii gogaa yookaan sinsinnaa gogaa, sooriyaasis, allerjii kontaakt dermaataayitis kan kana fakkaatan jedhamu. Isaan kun gogaa qaama keenya bakka biraas dabalatee harkas dabalatee ni miidhu jechuudha. Ittisuu yookaan fayyisuu dandeenya jennee moo ilaalle kan jalqabaa ammaa riganii harka dhiqachuu dhiisuu. Ammaa harka riganii dhiqachuu dhiisuu. Keessumaa saamunaa ciccimoo ta'aniin, saamunaa turii baay'ee qulqulleessaniin, saamunaa ittiin uffata miican kanneen kanaan ammaa harka riganii qulqulleeffachuu dhiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun harka dhiqachuu dhiisuu miti. Baay'ee riganii hanga inni akkas ta'utti qulqulleeffachuun hin barbaachisu. Garbiraan saamunaa keemikaala cimaa qabaniin dhiqachuu dhiisuu. Saamunaa harka keenyaaf ta'u qofa fayyadamu. Saamunaan egaa kan uffataaf ta'u jira, kan gogaa fuulaaf ta'u jira, kan gogaa harkaaf qofa ta'u jira, kan qaamaaf ta'u jira. Isa kan adda baasanii fayyadamu. Inni garbiroon immoo yeroo bakka keemikaalli jiru hojjennu gilaayii fayyadamu. Keemikaalli kan bakka qonnaas haa ta'u warshaalee adda addaa keessa namoonni hojjetan yeroo keemikaala adda addaa tuqan gilaavii yookaan wanta harkatti gaawuntii harkatti godhatanii. Inni garbiroon yeroo hunda gogaan harka keenyaa akka laafaa ta'uuf dibachuu. Dibata gogaa laaffisan kanneen akka vaaziliinii, paaraafinii fa'aa kan kana fakkaatan dibachuu. Akkuma gogaa qaama keenya bakka biroo gogaan harka keenyaas lallaafaa ta'uu qaba jechuudha. Jiidhina tuquun booda gogfachuu. Harka erga jiidhee booda osoo ittiin waan hojjetiin sirriitti gogfachuu. Harka jiidhaadhaan waa hojjechuun qunca'uu gogaa harkaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef. Garbiraan wanta allerjii gogaa nutti kaasan adda baasuun gogaa keenyatti buusuu dhiisuu. Beeku namoonni tokko namoota wanta gogaa harka isaanii luqqisu. Yeroo dheeraa keessa maaltu ammaa kanatti fidu waan beekaniif kan adda yoo baasanii dhabamsiisan wanti kun isaanitti hin ka'u jechuudha. Dhibeewwan gogaa garbiroon immoo yaala barbaadu. Fakkeenyaaf kan akka sooriyaasis, dermaataayitis isaan kun yaala barbaadu waan ta'eef ogeessa dhimmisaa ilaalu bira deemanii yaala argachuun barbaachisaadha. Inni garbiroon manuma keenyatti maal gochuu dandeenya? Wantoota mana jiranii akkamitti wanta kana ofirraa fayyisuu dandeenya kan jedhu. Inni jalqaba aannan. Aannan fooxaa xiqqoo
Erga qopheeffannee booda qulqulluu isaa fooxaa xiqqootti jiisnee aannan sana fooxaa xiqqootti jiisnee yookaan fooxaa xiqqoo sana aannan keessa galchinee cuufnee daqiiqaa 15 bakka gogaan quncee sanatti qabna. Fooxaa aannan hin jiidhe kana gogaa harka keenyaa quncee sana irratti qabnee keenya jechuudha daqiiqaa 15. Kana yeroo tokko lama yoo goone yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argina. Sababni isaas laaktik asiidiin aannan keessa jiru gogaa qunca'aa jiru sana suuta irraa kaasuun gogaa jiisaa. Gogaan jiisuuf immoo inni qunca'ee irra keessa salphaatti kaanaan aaraanis salphaatti bakka bu'aa jechuudha waan jiidhuuf. Haayidireet godha waan ta'eef. Garbiroon የወይራ ዘይት jedhamudha. Zayita wayraa. Ishee kana zayita wayraa kana xiqqoo ishee bakka qunceetti yoo dibannes yeroo gabaabaa keessatti fayya. Guyyaa 2-3 yoo dibanne qunca'uun harkaa kun ni fayya. Akka waliigalaatti kan hin qabadhee jiru kaluma waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Saabskiraayib gochuu keessaniifis galatoomaa. Turtii gaarii.